Du'a booniirraa kan ka'e yeroo ammaa kana Josy'n sirna maraachaarra yookaan sammuu gadhiisuu irra gahee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa waan ajaa'ibaa tokkollee isinii qabannee deebinee jirra. Waa'ee Josy fi Boo'ii irratti ilaalchisee guyyaa irraa kana Josy'n waldaa Araaraatti argame sammuunsaa akka inni sirrii hin taane akkuma kanallee achirratti akka kadhatamaa fi jiruufillee wantoota garaagaraa infoormeeshinii garaagaraa walitti qabnee isinii deebinee jirra. Egaan amma xumuraatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo akkuma beekamu subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalama. Akkasumas illee laayikii fi sheerii gochuun immoo namoota hedduu bukkee akka inni ga'uuf nu cina dhaabadhaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabannee deebineetti sinaa dabarsu. Egaan arga Booniin lubbuudhaan dabartee kaasee wanti garaagaraallee Josy'tti naanna'aa jira jechuudha. Keessumaa jalqabaa gaasee Josy'tullee iddoo asii kanarratti harka qabaa kan jedhullee oduu garaagaraarra naanna'aa ture. Ergasii immoo Josy immoo waa'ee Josy irratti immoo baay'ee dhukkuba maal jira kan jedhamullee karaa sooshaal miidiyaa kana asbabaa turte jechuudha. Keessumaayyuu footoon isaa garaagaraa ba'ee amma ammaattillee gulukoosiidhaan akka inni jiraachaa jiru, nyaatallee akka inni nyaanne akkasumas waan garaagaraallee akka inni hojii tokkollee of danda'ellee haasa'aa akka hin jirrellee dubbachaa jiru jechuudha. Egaan har'a immoo infoormeeshiniin addaa tokko baatee jirti jechuudha. Keessumaayyuu waa'ee haala fayyaa isaa irratti ilaalchisee guyyaa ammaa kana Josy'n akka of hin beekne akkasumas illee namatti haasa'ullee carallee hin beekne sammuunsaa akka irraa gadhiisaa jirullee maatiin isaa fi hiriyoottan isaanii dubbatu jechuudha. Egaan akkuma fuulduratti argaa jirtanii waldaa Araaraatti argame guyyaa irraa kana kan inni godhachiifamaa fi jira jechuudha. Josy'n akka sammuunsaa gadhiisee fi akkasumas illee nyaatallee erga guyyaa Booniin duute kaasee nyaata takkaallee akka nyaatee hin beekne jechuudha Josy'n. Egaan kunoo guyyaa irraatti waldaa Araaraatti dhiyeessanii gaafa hospitaalli wanti hundumtuu yaalii dadhabuu guyyaa irraa kana waldaa Araaraa guyyaa irraa sanbata guddaa kana waldaa Araaraatti geessanii kadhachiisaa fi jiru jechuudha. Egaan akka achirratti dhageessanii akka achirratti jedhaniini sammuunsaa gadhiisee erga gaafa sanaatti nyaata nyaatee hin beeku, sammuunsaa sirrii miti, namatti hin dubbatu, wanta tokkoyyuu hojjechuu hin danda'u jedhaniillee maatiin isaa dubbachaa turan jechuudha achirratti. Egaan isinis illee Josy'dhaaf kadhadhaa du'aayii godhaafiin isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaan kun immoo infoormeeshinii har'a qabannee dhufneedha. Isin immoo yaada keessan qabdan illee koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa isiniin jecha. Egaan daawwattoota keenya infoormeeshiniin keenya irraa immoo kana ture. Amma xumuraatti immoo waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha. Viidiyoo kan biraan amma walitti deebinutti immoo gama kiyyaan nagaatti.